Kopida. Sadi. Lama. Tak. Action. Dakika lama kennefi. Dakika lama kennefi. Lama. Bui. Lama. Bui. Taka lama. Jazz. Okay, sound kama. Action. Action. Koi dapat dah. Action. Action. Koi. Action. Akan confident family. Into the sky, hear the wind crying out its prayer. While we're so ashamed to be alive, brave the taste and our freedom's ours at stake. Look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers. Standing in this hate. Going louder, we are all one color. Standing in their way. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقوا جرتني دقوا جرتني. السلام عليكم. بقنا جاي عن دفتن هاي جمّتشون تيا جمّتشو تيسني ولمانو ولا زيدون Gurra keessan takkaan nu ergisa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhuftanii yuutubarootaa fi kan yuutubaran ta'in laas keessa jiraadha. Sagantaan nama yuutubaran ta'in illee hedduu jira. Isinis baga nagaan dhuftan. Qophiin har'aa maali? Isin maal isin taa'imtu mee isin dhagaa?
Qophiin irraan tana qabadee dhiyaadee waaniin hordoftoota kiyyaa fi nama warra Itoophiyaa deemee jee Oromiyaan deemee jee uummata kijibeef jecha uummata kiyya hordoftoota kiyya warreen na jaalatan warreen na daawwatan guutuu dhiifama gaafachuuf hin dhufee keeka qopheessee waan addaa qopheessee dhiifama kan gaafadhuuf hin dhufee jechuudha. Akka dhiifama naa gootan garaarraa abdiin qabu warreen as keessa jiranis warreen biyya biroo jiranis haa ta'u hundi keessanuu hedduu takkaan isin jaaladha. Baga nagayaan dhufte warreen as jiru guutuun assalaamu alaikum jechuun jira. Assalamu alaikum isin jette. Okay, warroota as jirtaniif assalamu alaikum jenna hordoftoota kulanii tuuf kaameeraa gubbaatti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota daawwattoota keenya baga jiraattan jecha sagantaan keenya kan guyyaa irraa kulanii tuuf isiniif qopheessitee dhuftee yuutubaroota asii waamte yuutubaroota allee namni keessummoonni isin jiranii baga nagaan dhuftan jecha dhiifama isin gaafachuuf dhiifamni sullee maali keeka maqaa daawwattootaatiin qopheessitee dhiifama gaafachuuf jecha maqaa daawwattootaatiin daawwattoota dhiifama gaafachuuf akkasimi daawwattoota maaliif dhiifama gaafatti maal balleessite siisla maal balleessite jalqaba nurraa eegalti daawwattoota keenya jechuun yuutubaraaf daawwattoota keenya jechuun maatii keenya jechuudha waan guyyarraa dalenuu fi waan irra oollu fi waan nu goonu guutuu nu waliin akkuma nama ooluu akkuma nama nu waliin buluu ta'e sababaanis waan yeroo hunda sa'aatii afur waan nu gadhiisnu daawwataniif nu wajji waan jiraniif daawwattoota keenya jechuun alagaa miti maatii keenya kanaaf dhiifama isaan gaafachuu fi mee ommukaanus asirra jirti waan dabalatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota kullanii tub kullanii gaara dhiifama isin gaafachuu dhuftee jirti namni badiin balleessine hin jiru ilmi namaan ma dogongora rabbuma qofaatu dogoggorre dhiifama akka gootaniif abdiin qaba dabalatee osoo isin dhiifama gaafanne dura nu hunda dhiifama gaafadhu Maaliif leeshaahim maaliif isin hunda dhiifama maaliif ayyee wanni dhiifama isin gaafadhuuf fakkeenya biyya deemattee buna danfistee maal jettee hadiyyaa san hunda bittee shaantaa asii guutee asii kaatee deemte gudufte asii taafir kudhannaaf iddee dhufte firi sagalii umur kudhanii ana waan afinne si kudhan fidde uchu aadaa hunda naaf iddee dhufte kan hin jiru hedduu na faradde saniifuu dhiifama takka faana daftee gaafachuu an deemaa fi dhadhaa hunda talafadhe maal jettani sinfinne hawaan takka waa takkaan finne asheeta sanuu mukaanus hin harka guura jette hunda isaa sanuu wal baasuun kaane dirqitti wal baaste sanuu dhoostee turte dhoostee isaa maratti hin galfachuu keessa mustarii akkasii kanaafuu mustariyaan aarteerti isillee asitti himattee jirti uummata keessummoota kennu dura jechuudha kaamila atoo maal himatta atoo waan himattu hin qabdu anillee waan himadhuun qaba moo isii addatti deema fiduuf hin dhabdu wallahi naan finne gaafa deemu deemtullee akkamitti osoo natti ilmi sagantaa qopheeffattee sagantaa isii geggeessan gootee deemti jee osoo aarutti jiru isiinuu dubbiinuu kijiba taate dhugaan taane akkasii anillee akka daawwattootatti akka dhiifama na gaafattuun barbaada. isinitti mammaramaa dubamma tokko jettee nutti maramtee dhiifama nurraa fixattee achi booda nuti wal taanee waliin taanee daawwattoota keettirraa dhiifama inneen bakka kee buunee irraa siifinnaa jechuudha kam jettan. manguddoo taana. manguddoo ta'a isin moo maal ta'uuf. egaa dhiifama nu gaafatte booda isii fi hordoftoota isii hedduutti manguddoo taatan kanaafuu gamaa gamanaan mirgaa bitaan siimatanii jidduudhaan illee ni jira. Asheetaaf deema jaraa qooddi ana bira waan finne isi waan xixiqqoollee taatu ashiita nyaatanii jirtan inni waan takka nyaatanii numa jira firraa isaa ka inni Itoophiyaa furta kasaranaaf iddeedas na jaa laakiin baadiyyaa irra daadheete akkaminaaf idda sanummaan usi gee bari san geenye moka waan isan ga'iniif jecha saniifuu komachuu hin qabdu komanne kala sayyee kayyee kajeella dhiifama gaafadhu ayyee nu caala waan deemad waada seentee fi waada san hin guutiniif akkasii kanaafuu kulanii asumarraa eegalanii jedhe jechuudha osoo uummata hordoftoota kan kee yuutuubii maatii kan kee dhiifama osoo hin gaafatin dura asumatti jalqaba nu dhiifama gaafadhuuti maatii kan kee nuti sirraa kadhataa nuti maanguddoo siiftaa isin jidduu nuti dhaabbate jechuu jiranii maal jettaan ati deebii kanaaf. Deebii kanaaf honoota kumaan itti maramee dhiifama jaan honoota nattis maramee maramaatti fakkaata kijiba fakkaatti. Dhugaatti duraan kana caalaa si maramti. kana gooteetu makottee uno tanatta dhugaati kuno kunis ta dhugaati halas amma ayyee manguddoo taadhaa tole hayyee dhiifama isin gaafattee maramuu feetan isin maramte taaftee barbaadan yoo isin hanqatte ana qilleensa marratti taa maramtu yoo isin hanqatte galgaluma isin taa maramtu yeroo wajjin galtadhe kanaafuu gara maanguddummaa kennaa itti hafuuf nuti warri isin maramte ana waan waliin itti maraminiif an keessa hin jiru isinumaan oofa. Ayyee dhiifama godheefitiin jira gama kiyyaan dabalatee manguddummaa ittiin fufuu jira carraan akka inni ta'e ammaa saareetti naarin gaara
dhiifama nuti gama keenyaan goonee fi jirra xiqqishu taatu wajjin faraddanii jirtan jettanii nuti illee nu qomattanii jirtan dhiifama nuuf godhaa isin hin jennu akkuma walii galatti ilmi namaa kan kalanneen jiru kullani tub khalattee jirti dogongora kana waan hedduun nu duuba jira wanni hedduun nu duuba jiru kunii fi bootaan kun hundi kireeffamee fi qophaa'eef dhiifama hordoftoota gaafachuu fi akka dhiifama gootaniif asumaan abdii isin irraa qabna. dabalata akkuma jenne manguddummaa dhufu isinitti dhufutti jirra isii balleessaa isiit irraa bakka buunetti dhiifama isin gaafachuu fi namni dogongora hin jiru dogongortee amma mootu garuu dogongora isii beektee badii fi beekee innu hayyuu tokko jedhanii sagantaa kana fakkaattu qopheessitee asitti nu yaamtee nullee daawwattoota illee dhiifama nu godhaa jettee nu gaafattee jirti gaa namni dhiifama namaan goon hin jiru namni balleessinillee hin jiru hordoftoota keenya akka dhiifama kuulaniituuf gootanii kuulaniituuf irraa bakka buune hundi keenya isin gaafachaa jira dhiifama godhaan fi isin hin jaaftan. Hayyeka akkuma argitan dhiifama jedhanii maanguddoon isin kadhatan isinillee immoo rabbuu dhiifama nama godhaa ilma namaa taatanii dhiifama namaa hin gootan hin jedhu ni gootaniif abdii qaba. Kanaafuu isin deemtee vloogii dalaydee irratti uummata yeroo maaliif nama takka takkaan qofa piraangii godhaa maatii kiyya guutuu bakka takkatti maaliif piraangii hin goone jetteetiniin magaalaa sanaa kana keessaa baateetiniin gara biyyaa deemeetteetiniin uummata piraangii godheetteetiniin haala saniin asii baatee deemtee kanaaf uummanni waan koomentiin hedduu itti aartanii jirtaniif kanaafuu dhiifama isin gaafachuuf jecha keeka qopheessitee keessummaa duratti akkasitti keeka qopheessitee maqaa hordoftoota kulanii tuubitiin guutuu keessan warra jala jirtaniin warroota itti aartan itti mufattan hunda keessaniinuu keekii maqaa keessaniin murtee dhiifama isin gaafachuuf haflaa kana qopheessitee kanaafuu mee kanaan alawwan biraan jira waan dabalattu. Kanaan irra wanni biroo wanni dabaladhu hin jiru bas akkuma hordoftoonni kiyya dhiifama naa godhan ammaas takkafaarratti wanni viidiyoo piraankii jala gadhiise piraankii jee gadhiisan jalatti hedduun arrabsaa jiran hedduu waan hin taane jettanii arrabsaa jirtan akka dhiifama naa gootan akka natti naarre akka arraballee hedduun sodaadhaa jee viidiyoo hedduu jalatti himeetiin jira maaliif namni Oromoon takka wal gorsatti malee waliin arrabsitu na gorfadhaa malee hararraa na deebisaa malee nan arrabsinaan isiniin jaa na arrabsitan immoo ittiin sharafa malee irraan deebu jechuu arrabni uumaa nan godhu waan na guddisa malee jechuusaniifu arrabsitan jeetis viidiyoo isinii dalaguuf hin dhiisu waan bareedaa waan isin jaalattaniin isiniif qopheessuudhaaf yaada qabaa jechuudha inshaallah rabbi wajjin garuu nan arrabsinaa na gorfadhaa hararra na deebisaa kuulanii wanni kanaas irraa bareedaa waan akkanaa dalaginaan jaa waan isin babbareedaa waan jaalattaniin isinii dalaga jechuudha dhiifamaan isin jaaladdu takka akkasigaa wanni nanaan jiru kanumaan qabaa kara sagantaa keeka. Mee dhiifama gochuu keessan hordoftoonni warri asii guutuun dhiifama godhee jiran naaf fakkaate dhiifama gochuu keessan hordoftoonni kulanitu guutuun koomentii jalatti dhiifama si goone akkasi jedhaati barreessa fi koomentii jala jechuudha koomentii keessan ni dubbisnaan ilaalla akkasumas sagantaan keenya kan itti aanu jalqaba keeka murraa achi booda keekan booda dhiifama ke jedhu muramna achiin booda immoo itti aansee sagantaa garaagaraatu jira challenge adda addaa qopheessina fakkaate waa hedduu qopheessina fakkaate duuba kanaaf jala kanallee waa hedduu jiraati maal fa'aa isin argitanii waan uummata kan argine garuu hordoftoota kulanitu wanni jechuu fedhu isinittis faradeerti biraan kuma isin irratti malee faradan jaamtu kana caalaa garuu isin hedduu takka isin jaalattu viidiyoo kana isin jecha qopheessitee qophii kana isin jecha qopheessitee nama hiriyoota si hundaa si walitti qabdee dhiifama isin gaafachuun isin hedduu takka isin jaalattu takka anna dhagaame anummaanu jechuudha saniifuu akka isin jaalattu beeku qabdan kullanii itti aaruu qofaa miti. Isaan malee maaliin qaba isin malee waan hin qabu hin jiru jechuudha isin malee maaliin qabu muknillee baala qabaanis isin malee waan qabu jechuudha dhiifama naa godha waan isin jaaladhuu fi maaliif akka gararraa kana aartanii na kijibduu na gootanii natti narraa hin fagaannee fi dhiifama isin gaafachuu jira jechuudha haflaa isinii godhe dhiifama isin gaafachuudhaaf bika kanatti argamee haflaa biroo waan hin godhuu deemuuf takka illee hin qabu sagantaa biroo garuu sagantaan irra qabadee dhiyaate dhiifamu akka isin naa gootanii fi bika kanatti dhiyaate nama guutuu yaame saniifuu gaa hedduu takkaan isin kabajaa takkaan isin jaaladha khalaas tanumaan jaa. akkasitti hanga dhuma viidiyoo yoo fakkeenyaaf viidiyoon kun isin dheeratee jiraate kutaa tokkoffaa kutaan taate lammaffaa sadaffaa jedhaatii itti fufa hanga dhuma viidiyoo maalirra akka turre nu waliin asirra dhaggeeffadhaati nu waliin tura jechuudha viidiyoon kana malee ni deema sagantaan gosa gosatu jira keeka murree egaa achiin boodallee sagantaa garaagaraa qopheessite sagantaalee qopheessite himtee jirta chaalenjiilee ni jira kennallee ni jira sagantaan kennallee ni jira akkasitti hanga dhuma nu waliin tura gara sagantaa kennaa haa deebinu. Hara sagantaa keenyaa deebinu hara keeka muraa keekaas gaa haala akkamiin akka qophaa'e haa waliin laallu. Maatii keenya warra as jiru jalqaba osoo keeka muriin dura cinqaa jala jirtu hafinnu maali addan sagantaa kennaan booda sagantaa wanni keeka warra afaan amaaraati አማርኛ ነው የሚችሉ መጀመሪያ የስጦታ ፕሮግራም እናድርግና ከዛ በኋላ ነው በቀጠል ኬኩን እናድርግ ምን ይመስላችኋል?
ኬኩ ሲበላው ሰው ቁጭ ቁጭ ስለሚል ረጅም ጊዜ ቁጭ ብሎ ስለሚበሉ ሰዓት እንዳይሄድብን ከስጦታው በኋላ ወደ ኬኩን እየበሉ ወደ ቻሌንጁ ይቀጥላል ማለት ነው። ቦታው እንድናጸደው እንደዛ ይሻላል። የላ ገረ ኬናት ደምነ ኬናን ቦደ ገረ ኬካ ደምነ ማሊፋላ ጎኔ አገ ነምኒ ኬና ኡፍጀላ ጥሙረት ሰዓቲ ወንደ ማጅሩፍ ኬና ቦደ ገረ ኬካ ደምነ ኬካ የሮ ነምኒ ኛቱሞ ጅዱ ሰኒን ቻሌንጅ ደረና ይቹዳ የላ ኦኬ ኩለኒ ነችት ነው ደብተት ኒን ኬና ነው አጉረት ዙር ኩለኒ እንዱ በሰኒ ደብተ ኬና ነው አጉረቱ